Jaarsa kiyya biratti obboleessi isaa na gudee deeme. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota kiyyallee kutaa tokkoo kaasee haga kutaa 8tti harka haadhaaf abbaa koo irratti baradheen xumure. Kutaa 8 akkuma gaheen garuu jaalalli na qabe. Jaalalli kan na qabe nama maatiin koo anaaf gaa'ila akkan waliin dhaabbadhu barbaadan irraatii miti. Goda magaala keenyaa keessatti kophee kan qulqulleessu hiyyummaan maqaa kashlabbee kan fi dargaggoo tokko waliin. Dargaggeessi kunillee umriidhaan anarraa baay'ee fagoo miti. Garaagarummaa waggaa lamaatu anaaf isa gidduu jira. Kophee qulqulleessuudhaan haadha isaa fi obbolaa isaa jiraachisa. Darbee immoo mataa isaallee ni barsiisa ture. Jireenyi kun ta'uu fi dinnaan kan addaan kutee kutaa 8 akkuma gaheen sin fuudhaa jechuun gaaffii gaa'elaa na gaafate. Anis akkamittiin umrii kanatti atis na fuutaa anis ijoolleedhaa yeroon jedhuuni umriin koo fuudhaaf gaheeraa waan fedhe haa ta'u siin dhabuu hin fedhu jechuun naaf deebise. Barnoota haga kutaa 10tti barate barasuma qabxiin maatrikiis jalaa haftee jennaan asumatti jireenya isaa babal'isuuf of jijjiiruuf nama kutatee ka'edha. Jaalalas kan waliin eegalle waggaa 2 dura yeroon gara kutaa 6tti darbu. Maarree haalli keenyi namni tokkollee nu gidduu waan hin turreef yeroodhaa gara yerootti baay'ee wal jaallachaa dhufne. Sanarratti lamaan keenyu mana amantaa keessatti kutaa tokko keessa waliin tajaajillaa. Jechaan kanan dubbachaan jiruun olitti jaalallee koo kana baay'een jaalladha. Isa qofaa otoo hin taane maatii isaallee baay'een jaalladha. Yeroon mana amantaatii deebi'u haadha isaa otoo hin dubbisiin gara manaatti goru. Guutuun maatii kiyyaa haatiif abbaan koo garuu isa waliin jaalala akkatti hin fufu miti miila kiyyaan akkan takkaafillee waliin dhaabbadhu gonkumaa hin barbaadanii. Obboloonni koo warri dhiiraas warri durbaas waliin dhaabbadhee jennaan galgala kan na eeggatu halangaa fardaa abbaa koodha. Dur yeroon waa'ee isaatiif reebamu hinna dhukkuba nan bu'an ture. Naniyya ollaatu dhufee abbaa koo narraa qaba ture. Obboloonni koo dabalamanii guyyaa na argan na reebuu na rukuchuu yeroo jalqabanii garuu rukuttaa abbaa koof obbolaa koo dandamadheen haa ta'u jedheen na dhukkubuu didee qaamni koo baree waan gadi fiddan hin qabdani jedheen ifaaf ifatti bakka inni taa'ee kophee qulqulleessuttirree deemeen dubbisuu nan eegale. Abbaan koo isanni kophee qulqulleessu qofa otoo hin taane ni hatallee jedhee isa hamataa. Ijoolleen magaala keessaa hedduun isaanii beekanis otoo hin beekiinis beela'aniis araada isaaniitiif harki isaanii ni deema mitiire. Jaalalleen koo garuu akkana hin turre. Sagalee addaa yeroo inni faarfatu qabu otoon isinitti dhageessise maal akkam sagalee bareedaa qabdaa jettuuni ture. Haala jireenya keenyatu bitaa waan nutti ta'eef malee otuu faarfannaa akka mana amantaa keenyaatti baafateellee abjuu koodha baay'een jaalladhan ture. Haa ta'utii garuu haga har'aatti kuni nuuf hin milkoofne jireenyi keenya immoo akka nuti barbaannus nuuf ta'uu didee booddee irratti amaatiin qofti nutti dabalame. Inni kutaa 10ffaa xumuree ani immoo kutaa 8ffaa xumureen si fudheen ammaa booddee waliin jiraannaa. Jaarsa yoon arge hundaafuu maatiin kee anaatiif tole hin jedhanii. Jaalala keenya kana keessa maatii keenya galchuu hin qabnu. Ammaa kaasnee gaa'ila haa dhaabbannu naan jedhee. Miira ijoollummaadha mitiire. Anis siitiin ala addunyaa kanarraatii eenyuun iyyuu waan hin barbaanneef kanaan booddee akka barbaadde na godhin jedheeni. Na fudhatee baadiyyaa mana akkoosaa na geesse. Maatiinsaa gara maatii kooti jaarsa erganii jennaan abbaan koo seeraan jaarsa ol ergee keessummeessuu miti. Gaafa balbala kana geessan ni salphattu jedhee dhuguma salphisee sareetti gadhiisee manguddoo magaala keenyaa ari'ee. Manaa fi balbala hiyyeessaa kan jaallatu hin jiru. Tolus badus maatiin keenyi bakka gaariitti akka heerumni fedhanis bakki gaarii kuni garuu bakka maallaqaa otoo hin taane jaalalli gaarii jiru otoo ta'ee bareedaa ture. Bifa kanaan naannoo baatii tokko mana akkoosaa erga waliin turree booda mana haadha isaatti na fidatee dhufee haadha isaallee baay'een jaalladha waliin jiraachuu jalqabne. Haa ta'uutii garuu rukuttaan reebichi anarratti dhaabbachuu dide. Obbolaan koo dhiiraa lamaan abbaa manaa koo kana bakka inni hojjetutti daakuu caccabsanii dhiiga afaaniif funyaanii baasisanii akkam nu tuffattu
baratte enumaa gochaa kee kana magaala kana fiddee dhufte jechuun akkan taane godhanii abbaa manaa koo qabadheen baatii tokko hospitaala waliin ciise. Achi ka'ee warra kootti deebisuurra obboloonni kee hundaafuu kanaan booddee nagaadhaan magaala kana nan jiraachisanii anis obboloota nan qabaa. Isaan gidduutti illee haaloo waan fidaniif magaala kanaa baananaan jedhee magaala dhalannee guddannee keessatti hojjetee of jijjiiraa jiru keessaa nu baasee magaala biraa deemnee hojii madur hojjetu hojii qulqulleessummaa kophee bakka deemnetti banatee hojjechuu jalqabe. Haa ta'uutii garuu akka magaala ofii akka biyyatti baranii kan namaaf ta'u hin jiru mitiire gabaa dhabee hojjetee jijjiiramuu miti. Anaaf isaaf iyyuu mana kiraa keessa teenyu nuuf kanfaluu dadhabee sanarratti maatiin isaallee harka isaa eeggatu hojii kana dhiiseen hojii humnaa hojjechuu qaba jedhee hojii humnaa hojjechuu jalqabee. Anis si waliin hojjedhaa yoo hojjetan waliinii takkaa kutannee biyyaa baaneerraa yeloon jedhuuni lakkii dubartiin ulfinaan wanta abbaan manaan ishee hojjetee fide hojjettee kennitiifii malee hin hojjettu naan jedhee waggaa tokko hojjetee maallaqallee walitti qabee yoos immoo biyya hambaan deemaa yeroon jedhuuni tole ati jettee jennaan jedhee gara biyya hambaatti na ergee maallaqa waggaa tokko guutuu hojiin banadha jedhee walitti qabateen jechuudha. Biyya hambaa deemeen hojjechuun jalqabee innis asii hojjechuu eegalee akka tasaa ta'ee obboleessi hangafaa isaanii abbaadhaan gargar kan ta'e waggaa hedduu dirree waraanaa keessa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiif lolaa waraanaa kan ture. Beenya yookiin immoo xurataa bahee dirqama isaa xumuree jechuudha. Haati manaansaa daa'ima tokko deessee fi biyya hambaa deemtee deebite tokko maallaqa isheen biyya hambaatii fiddee dhufte akkanumaan yeroodhaan jalaa dhumee innis humnaan harkaa fuudhee gamsiisee jennaan maaloo magaalaatti jirtuuti hojiin yoo argamee fi barbaadii fi jettee abbaa manaa koo kanaatiin gaafatti. Abbaan manaan koos obboleessa isaadha mitiire hojii barbaadee fi baankii keessaa eegumsa yookiin immoo waardiyaa kan jedhamu argee fi dhufee dorgomee darbee hojjechuu jalqabee. Maatiidhaan daa'ima isaanii qabatanii magaala abbaan manaan koo jiraachuu jalqabanii obbolaan lamaan magaala tokko jechuudha. Kanaan abbaan manaan koo mana kiraa illee barbaade naannoo ofii jiraatu argee fi galchee jiraachuu eegalanii. Akka tasaa ta'ee amalli abbaa manaa koo fi obboleessi isaa fardaa fi lafadha. Abbaan manaan koo araada kan jedhame bunarraan ala homaa tokkollee hin qabu. Obboleessi isaa garuu kana durasi gaa'ela dhaabbatee nama diigedha. Araada kan jedhame kan inni hin tuttuqne tokkollee hin qabu. Abbaan manaan koo hojjetee jijjiiramuutti amana. Inni kun immoo dhahee butee rukutee harkaa fuudhee waan ta'e waliin dhahee jijjiiramuutti amana. Waardiyyummaan bakkuma tokko taa'anii eegaa ooluu waan ta'eef malee hojiillee ijoollummaa isaatii kaasee hin jaallatu jedhama. Haati isaallee maqaa isaa waan gaariitiin hin kaastu. Kanaan ollaa tokko abbaa manaa koo waliin erga ta'anii booda abbaan manaan koo ni dhama'a ni hojjeta kanas sanas ni fuudha akka dallaalaalsa godha magaala hin beekne keessatti nama waliin jaalala horatee akka ajaa'ibaatti jiraata. Maallaqa nan hojjedha malee guyyaa tokko naa ergi jedhee gara isaatti ergeen beeku. Fedhii kiyyaatiin hodhu kana akkaawuntii qusadhurra naa godhe jedhaanii sanarra naaf godhee buukii dabtara kiyyaa hanganni qabu natti argisiisa. Kan kiyya qofa otoo hin taane kan isaallee maallaqa hanganni kuufate yerootiin natti argisiisa. Maarree kanaan utuma dhama'u hiree kiyya malee lafa bitee ani immoo erganni lafa bite tolegaa manarratti ni ijaaran jedheeni. Yeroo kanatti inni lakkii akkuma hin jalqabetti nan xumuraa bakka hin dadhabetti manni ijaaruun salphaa waan hin taaneef na gargaartanaan jedhee. Hangan ani waggaa 4 biyya ormaa taa'utti lafa bitee mana L-sheeppii dhagaadhaan ijaaree abbaan manaan koo na eege. Ulfinni namaa maallaqaatii gadi mitiire biyya ormaa ergan deemee booda anis maatii koo waliin nagaa buuseera. Abbaa manaa koo waliin illee araaramaniiru. Maallaqa kiyya haga ta'e qofa maatii koof hin ergaam. Kanaan ala walumatti hin qabadhaam. Namni ijaa fi yaada waaqayyo jaallatuuf keessaa qabu guddina namaatti ni gammada malee hin gaddu hin hinaafu. Abbaan manaan koo akkuma mana isaa ijaaree fixeen obboleessi isaa mana kiraa keessa waan jiruuf koottaa mana nan ijaarradhe keessa hanga haati manaan koo dhuftuti kutaa guddaa keessa galaatii waliin jiraadha. Ani immoo kutaa tokko qabadheen keessan jiraadha. Kutaa lamaan hafan immoo nan kireessa jechuun isatti dubbatee obboleessa isaa mana isaa keessa jiraachisuu jalqabe. Naannoo baatii 4 keessa jiraatanii anis biyya ormaatii nan dhufe. Haalli ilmi dhiiraa fi intalli dubaraa manatti qixeessanii garaagara mitiire. Ani immoo akkuman dhufeen qarshii guddaa baaseen kanatu kanaaf naa geessee mana akkanaa naaf ijaarte. Ani immoo
meeshaa guuttachuun dadhabaa'ee jedheen meeshaa mana keessaa guutummaatti guuttadhee obboleessi isaa haadha manaa isaa waliin bakka biraa mana kireeffachuu keessanirra asuma mooraa kana keessa kutaa tokkoon siniif laadhaa keessa jiraadhaa jechuun kenneefi ammas jiraachuu jalqabanii. Haa ta'uutii garuu obboleessii fi haati manaansaa jireenya keenyatti ni inaaf otoo hin taane akka abiddaa mooraa keenya keessa taa'anii nutti gubatu. Isheenillee biyya hambaa deemtee dhufteetti mitiire. Haa ta'uutii garuu jireenyi akka ishee yaaddee hin taaneefi sanarratti immoo daa'ima lammataarree godhattee mindaa abbaa manaa qofaatiin jiraachuun reeshee ta'eera. Abbaan manaa ishee immoo amala garaa qaba mitiire. Seerumaan illee maallaqa hin kennuufi. Kanaan bakka hir'atetti isheen gaafatte otoo hin taane ijaan ilaalee kan gootuu fi abbaa manaa koodhaam. Ijoollee isheef daaranii jennaan kan daara baasu isa dhaam. Lakkii wanti har'a barsiiste boru gaafa nuti dhabnu immoo nu rakkisaa yeroon jedhuuni maal jechuudha. Haati manaa obboleessa koo ijoolleen obboleessa koo otoo daaranii otoo rakkatanii ija kiyyaan argaayi. Anis bor reenkoo maal akka ta'e hin beeku jedhee yaada qulqulluudhaan abbaan manaan koo naaf deebisa. Anis gara biyyaatti ergan deebi'ee booda maatii koo waliin akka gaa'ilaatti araara godhannee deebbiis isaan bira deemnee deebinee daa'imas gadameessa koo keessatti godheera. Hanga mooraa keenya keessa jiraatanitti waggaa 2 guutummaatti haati manaaf abbaan manaa kun ijoollee isaanii waliin mana keenyaatii nyaatanii dhuguu jechuun ni danda'ama. Sababiin isaa immoo xaafiif isaa ta'u, shiroo, barbarreef isaa ta'u wanta mana keessa godhamuutiif abbaan manaan saantima tokko haadha manaa isaatti hin kennu. Nyaata hojjedhee jennaan anis ta'e namni biraa mana keessa jiraannaan isaanii waamiin waliin nyaannaa. Otuma harka koorraa nyaattu haati manaan otuma harka keenyarraa nyaatu abbaan manaan jecha gaarii ilaalcha gaariitiin natti hin dubbatu naaf hin deebisu. Ilaalchii fi dubbiin arraba isaanii waliin waggaa 2 mooraa tokko keessa jiraachuu miti guyyaa tokkoof illee ooltee akkati waliin hin bulle si taasisa. Kanaan otuma jennu abbaan manaan koo akka of danda'aniif haadha manaatiif mana barumsaa tokko keessa hojii qulqulleessummaa argee fi sa'aatii hedduu sirraan fudhatu. Manas bakka biraa kireeffadhaatii waliin jiraadhaa jedhee hojii argee fi nurraa baase. Yeroo sana anaa fi abbaan manaan koo baay'ee qabbanoofne baay'ee nagaa arganne. Maallaqa nani biyya hambaatii fidee dhufeen mataa masaatti abbaan manaan koo dachee bitee gaggaragalchaa waggaa 2 sana itti fayyadamaa ture. Dachaa 3 isan biyya hambaatii fidee dhufees naaf ta'e. Kanumayyuu kan namaa godhu kan nama eebbisu waaqayyodha mitiire isaaf galanni haa ta'u. Kanaan otuma jiraannu daa'ima koo daheen waggaa booddee anaafillee mana hojii banee abbaan manaan koo na hojjechiisu jalqabe. Maallaquma kiyya sanaan jechuudha. Mana ooluun xiqqoo bara kana dubartiif ni ulfaata mitiire. Manni hojii naaf baname gammadeen daa'ima koo qabadheen hojjechuun jalqabe. Akka tasaa hojii nani jalqabe naannoo sanatti kan baratame waan hin turreef yeroo gabaabaa keessatti namoota waliin wal baruun danda'e. Kanaan nama biraallee dubartii 2 ofitti dabaleen hojjechuu jalqabe. Kana keessatti obboleessi abbaan manaa koo otoo haati manaa koo jirtu dubartii biraa maaliif qacaratte? Haati manaa kee haadha manaa koo waliin maaliif hin hojjenne? Isheen isoo manuma ooltii jechuun gaafataanii. Yeroo kanatti abbaan manaan koo hojiin kun of eeggannoo kan barbaadudha. Haati manaan keellee hojjechuu ni dandeessi. Haa ta'uutii garuu hojiin kun xiqqoo badee jennaan kisaaraa guddaatu al takkaatti ishee dhaqqaba. Kana hin gootu yoo ta'e of eeggannootiin haa hojjettu jechuun nutti dabalee. Anis otuman sodaadhu dubbii arraba ishee akkuma durii danda'een waliin hojjechuuf haadha manaasaa ofitti hin fudhee mindaadhaan hojjechuu jalqabde. Haa ta'uutii garuu naannoo guyyaa 15 erga na waliin hojjettee booda meeshaa kan hojii qarshii 70,000tiin hin bite 3 na jalaatii gubde. Yeroo jalqabaaf itti aareen itti hori'ee jennaan mana hojii kootti na reebdee fuula koo keessa na muccurtee ilkaan isheedhaan harka koo na cicciniintee na dhiigsitee rifeensa koo akka hin taanetti oliif gadi na horgoftee waanan ta'e abbaa manaa kootti bilbileen ilaa kunoo haati manaa obboleessa kee kan na gootti jedheen waggaa amma kana waliin jiraadheen yeroo jalqabaaf isatti hin dubbadhe. Kanaan innis har'aa booddee balbala isheen dhaabbadhu waa'een isaanis nun galchu jechuun na jajjabeessee na gorsee waan miidhameef yookiin immoo gubateef immoo hin bitanaan jedhee waadaanaaf galee. Kanaan maaltu yoo ta'e gaariidha hin saalfanneen hin qaanofneen bultee ganama barii hojii hojjechuudhaaf dhuftee kaleessa akkanatti na reebde har'ammoo hojjechuuf dhuftee. Kanaan deeminarraa adaraa seeraa jedheen seeratti waameen balbala koorraatii ari'ee. Haa ta'uutii garuu daqiiqawwan muraasa booda abbaa manaa ishee qabattee dhuftee abbaan manaa ishee na arrabsuun natti dheekkamee qodaa kiyya daddarbatee akka hin taane na gochuun haadha manaasaa fuudhee deemee abbaa manaa kooti wanta ta'e yeroon himu kallacha
dhaabbacha poolisiitti bilbilee obboleessa isaa qabsiisee mana hidhaa galee. Haa ta'uutii garuu haati isaa biyyaa waan ta'e obbolaa kaanirraa waan dhageesseef maaloo adaraa hin himatiinii hojitti maqabu kanarraallee ari'amee mucaan koo bakkeetti na jalaa hafaa jechuun abbaa manaa kootiin kadhattee dhugaadha. Ijoollee lama qaba yoo hidhame waan baay'ee hidhama. Sa'aatii 48 erga hidhamee booda namni isa himatu dhumnaan mana hidhaatii gadhiifame. Haa ta'uutii garuu obboleessi biyya ormaatti hirkoo yookiin immoo dahoo kan namaaf ta'uu qabudha mitire hiikamee haga torbee tokkotti mana keenyaan dhufne. Namoonni isaan gidduu jiran obbolaadha walitti araarsina jechuun namoonni naannoo keenya magaala sana jiraatan walitti waamanii sanbata xiqqaa lamaan isaanii walitti araarsanii anaa fi haadha manaa isaallee walitti araarsuuf jennaan isheen ni dide. Araaramne jennee nagaadhaan mana keenya teenyee guyyaa araaramne galgalli isaa garuu galgala seenaan taane anaa fi abbaa manaa koo keessatti gurraachessee deemedha. Naannoo toora sa'a 3 balballi rukutamee abbaan manaan koo eenyudha jedhee yeroo gaafatu obboleessa isaa akka ta'etti himee jennaan balbalarraa banee maali nagumaaf halkaniin dhuftee yeroo jedhuuni homaa rakkoon qabu haadha manaa koo waliin walitti bu'eenii jechuun ol darbee taa'ee. Kanaan akkuma mana galeen abbaan manaan koo duuba isaarra dhufee taa'ee si'i saree quxisuu kootu akka hin jiraanne jireenya keessatti naqaanissa simiti dirree waraanaa keessatti gootamee qangalaafadheera jechuun albee yookiin immoo cuubee kophee miila isaa keessaa baasuun dugdaa abbaa manaa koo irratti bakka 3 diree. Rabbituu hin eeyyamnee fi malee mormarrallee otoo iji koo argu si'a meeqa harka isaa qajeelcheera. Abbaan manaan koo otoo dugdi isaa dhiigu ofirraaf qabuuf yaadee ture. Haa ta'uutii garuu dhumarratti dhiigni macheesse ni kuffise. Balballi keenya cufaa ture. Sagaleen iyyaa homaa tokkollee mana keessaan dhaga'amu. Ani iyyeen ture. Daa'imni koos boo'ee ture. Mooraa keessa kan jiranillee namni tokko nun dhageenye. Abbaan manaa koo akkanaan erga kuffisee booda anaan na darbatee siitiin kanaan si waraanu kan ittiin si waraanuun qabanaan jedhee qaama saalaa sanatti baafatee darqiidhaan na gudeede. Dhumarratti balbala banee fiigee ba'ee daa'imni akka malee yeroo iyyitu kireeffattoonni dhaga'anii maali namni mana hin jiru moo jechuun yeroo nutti dhufan lamaan keenyi haalan taane keessa jirra. Battala abbaa manaa koo mana yaalaa geessame. Kana duraa obboloonni koo akka hin taanetti isa tumanii si'a kanammoo obboleessisaa isa waraanee lafeen cuupheedhaan cabee deebi'uu dide. Abbaan manaan koo waggaa 2 mana yaalaatti deddeebi'aa ture. Hojii hojjechaa tures dhaabee sababa obboleessa isaatti manatti galee taa'ee. Kanaan ani garuu kanaa ol afaan koon qabat jedheen seeratti himadheen gudeedamuu koo fi waraanamuu abbaa manaa koo yaalii ajjechaatti ilaalame sanarratti ofiis nama seera eegsisaa ture waan na ta'eef hidhaan waggaa 18 itti murame obboleessi isaa mana adabaa seene. Kanaan booddeedha waliin jiraachaa jiruun keenya anaa fi abbaan manaan koo wal gidduutii bitaa kan nutti gale. Jaalala haa jennu jibba waan gidduu keenya jiru hin beeku. Innis akka durii oliif gadi hin fiigu. Anis hojiin naaf bane bu'aa argadhee jabaadheetti fufee hojjechuuf otoo hin taane manni koo akka hin beelofneef harka koorraa maallaqni akka hin dhibneef qofa ganama barii ka'een deemeen hojjedhee deebi'a. Akka gabaa naannoo nani qabutti yoona dureetti nama ta'uu hin danda'udha. Haa ta'uutii garuu namni isin hin barbaanne namni isin hin feene dhiigni keessan dhufee jireenya keessan akkana kan jeequ ta'e jireenyi kuni maalumaaf hamma kanaa dhama'uuf kan jedhu baay'ee mooraalii na dhorkata. Har'a haati manaansaa ijoollee isaa lamaan haadha isaa biratti fuutee gattee waggaallee otoo hin guutiin gaa'ela gara biraa dhaabbattee jireenya biraa jiraachaa jirti. Akka inni na gudeedeet otuuf fedhii kiyyaatiin ta'ee abbaan manaan koollee na dhiisa ture. Haa ta'uutii garuu fedhii kootiin miti albeen fuuldura koo dhaabbatee abbaan manaan koo na biratti dhufee kan harkaan laadhe. Ta'us garuu eenyummaan koo abbaa manaa koo malee waan hin beekneef darbee namni biraa na tuquunsaa gaa'ela koo keessatti gammachuu dhabdu na taasise. Daa'imas lammata argachuun dadhabe. Abbaan manaan koos mooraalee akka durii of keessaatii hin qabu. Simboon ayyaanni mana keenya keessaa nu jalaatii buqqa'e. Hundaafuu wanti ta'u ta'eera. Wanti darbus darbeera. Jireenyi garuma fuulduraatti rabbii eebbasaa akka nuuf deebisuuf kadhannaa keessanitti nu yaadadhaa. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatti ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaa fardootaa qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin geenye tokko nuuf qoddeessiniif dubbiseen hin ka'a. Akka sinirraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenyaa seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaa fardooftonni qophii keenyaa seenaa ishee dhaggeeffattan illee yaada keessan waan irraatii barattan waan irraatii beektan nuuf qoodaa jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa irraaf siniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessan isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeedha. Seenaa barsiisuu
barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.